Waggoota xiqqoo dura magaalaa Finfinnee bakkawwan bashannanaa kaaffeewwaniif mana bunaa keessatti namoonni guyyaa boqonnaa shaayiif buna qabatanii gaazexaaleef barruulee dubbisuun baramaa akka ture yoo ta'u yeroo ammaa hagas hin argamu innumaayyuu baduutti dhiyaateera jechuudhaan ogeessonniif qaamotiin dameewwan kanaaf ibsaniiru. Ittaanaatti gaafatamaan sabaa himaa Itoophiyaa obbo Taamiraat Haayiluu maxxansaawwan gabaarratti hafan xiqqoodha jedhan. Damee sabaa himaa maxxansaa keessaa waggoota hedduuf turuusaa akka dubbate obbo Fiqaaduu Mahatama Sillaasee yeroo darban keessa kan ofiisaatii gaazexaaleef barruulee Haamraawii, Inquu, Itoophiyaa Habashaa, Giyooniif Habashaa Riiviyuu jedhaman maxxansiisaa akka ture dubbata. Dameen kun rakkoodhuma jiru waliin kana dura haala wayyawaadhaan hojjetaa akka ture ta'uu ka dubbate obbo Fiqaaduun adeemsa keessa garuu sabaa himaan maxxansaa hanqataa dhufee jedhe. Obbo Fiqaaduun itti dabalee waraqaaf gatiin ittiin maxxansan qaalii ta'uu odeeffannoon akka salphaatti argachuu dhabuu fi dhiibbaan siyaasaa dameewwan kanatti qormaata ta'anis rakkoonni guddaan garuu beeksisa dhabuudha jedhe. Rakkoon kun maxxansaalee qofaa utuu hin ta'in sabaa himaa uummataalee cufsiisaa akka jiru ta'uu ogeessonni ni dubbatu. Dhiyeenya buufataalee televiziyoona saatalaayitii irraa bu'an keessaa tokko TV isaatiif hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Abbabee Boggaalee beeksisi dhabamuusaaf dhiibbaan siyaasaa qooda olaanaa qabaate jedhan. Ittaanaatti gaafatamaan sabaa himaa Itoophiyaa obbo Taamiraat Haayiluu sababa rakkoo dandeettiin buufataaleen televiziyoonaa hedduun cufamaniiru jedhan. Sadarkaa lammataattis intarneetiin murtaa'aa ta'uusaaf gatiinsaa qaala'uun hawaasirra jireessi odeeffannoo miidiyaa dijitaalaa argachuuf carraa hin qabu jedhameera. Abbaan qabeenyaa maxxansaa Habashaa Wag jedhamu obbo Teediroos Kaasaa gama isaaniin rakkoo jiru furuuf mootummaan qooda gamasaa bahuu qabaa jedhan. Dhimma kana ilaalchisee abbaa taayitaa sabaa himaa Itoophiyaarraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaaseera. Soomaaliyaa keessatti hidhattoonni garee ICC kutaa Puuntlaand keessatti humnooti naga eegumsaatii waliin kallattiitti walitti bu'uu isaanii hanga'oonni biyyattii beeksisanii jiru.